Itoophiyaat bardaafee keessaa daa'ima xiqqaadhaa darbamtee biraa kuttee guddisu akkami firriin mucaa kanaa kan mucaa kana guddifachuu dadhabee miidiyaa erga baasanii viidiyoo irraa baasanii maal barbaachise mucaa kana gargaara nuti amma dhimma isaa osoo hin taane dhimma sharmuuxitti gartee haadha isaa irraa haasoo jira malee waa'ee mucaa kanarraa haasaan jiru maaliif mucaan nama qaba sigalee miti abbaa yoo maraataa ta'e abbaa yoo isan feene adeera qabaa eessummaan qabaa sigalee ganda keessa dhalate qabaa osoo mucaa kana viidiyoo kana sirra fiduu hin ta'in firii isaan jiru mucaa ni jira jechuudha. Sommo wanti kun nuti irraa dubbachuu jiru haati tun har'a kan mucaa kana goote haadha meeqaa jira. Tana makkanaa kana daa'ima kanaa kana darbitee gubdee barsiisuu dhiiftee garteetini erga abbiyyoo abbaan irraa maraa taate waan fedhatee akkasitti hin jirtu jirra malee akkana taatee akkas taatee mucaa gargaara wooma gargaarta mucaa kanaas gubbatti tokko keessa maqaan kasina. Gargaaru yoo barbaadde mucaa argamu barbaadde dhaggeeffadhu amma namni gammachiisuu barbaadde daa'imaa miti akka daa'ima keetiin laaltee akka buleessa keetii kan laaltee yoo gammachiisuu barbaadde. Suutuma keessaan dhaqiitii nama mucaan bira jiru dhaqee haala godhi waa xiqqoo shakkaan dirqaan viidiyoo uffata irraa bittiitii mana xiqqaa jaani waan akkasii godha. Sani achitti asirra baatanii gargaar. Hai kafayyaa qabuuf haadha abbaa qabuuf jinni hundi nama gargaar manjiinaa isin asirra yaatanii kijibina. Caalaa amma isuma tana irra xiyyeeffatan qaallitti tana laala namni gizeenani shamarran keenya kun adeemsa sirrii irra jiranii. Gizeen anjee miidiyaa kanarraa itti lallabu akkamuma piraayiveetii shamarran Harargee keessattuu jettee nuti taa'an. Naa qaallittiin jawwaala guddaa suutaan kaaftu zeenidhaan irra dawwalta. Dirqama haree dubee isaa bidde caalaa. Bari hin kaaftuumi garuu shamarran biraatis barnoota irraa fudhatan namni kun wanti irraa dubbatu wanni kuttee bara maqaa ammas namni tokko nama haadha abbaa aboo dura dhaabbachuu qabna miidiyaa kanarraa tolon oolin abbaan keetilleen tolo haadha abbaan kee ilmoo dhiiraa kan qabdu yaa miidiyaa kanarraa wanni nama gubaa jiru shamarran keenya shamarran kan ammoo wallaahi akka feemasootatti akka waraana dhagayitii qabutu caalaa irraa gabbaa dubbadha shamarran keenya meeqaatu ilmoo facaasee jira amma tunnumaa piraayiveetii keessaa baatetti ol baatee mul'atti meeqaatu haala kana keessa jira. Irra hedduu nama ammas ilmaan kophaa guddisaa jiran maaliif akka ilmaan kophaa guddisan rabbii kee gaafadhu jaarsaa wajji waliin galan bultiin bara akkuma oromiyaa kanattuu ka diigamtu yoo jiraatte karaa keenya bultiin diigamu jirti soo waan kana dura dhaabbadha nama meeqaatu amma bultii facaasee deemuudhaaf karoora qaba dhibba meeqa ibin ka alaa kunillee naa hafu akka wantoonni akkanaa kun xiqqaatuuf dura dhaabbadha shamarran asirraa wanneetu kana xiqqa isaa haa adabatanii tattaanii bultii isaanii keessa. Olkaban qaban ilmu bara bultii isaanii keessa taa'uu miti laalamma intaloon tun dhaggeeffadhu sababni amma maqaa mucaa kana yoo itti dhooyte intaloon amma haati mucaa kana sinfeetu maaliif beektaa leennahu ijaazaa bakka itti buutu hin qabdu bakka itti gartee deemtee ittiin taaphataa godhamtu qabdu bakka itti deemtee gartee itti heerumtu qabdu maaliif mucaa kana boodhalaan teenya waliin beeynu dhiira janaajanuudhaaf jettanii itti heerumuudhaaf jettanii meeqaan tamtu ilmoo qabdan kaaddanii dhiira janaajantan aboo waliin beeynu maan nuti. Ilmoo qabdan kana hin qabnu jettanii kabooda isin duuba baatee namuu beeree isin dhiisuu taa'u kana hin qabnu jettanii kakattanii dhiira kana janaajanamtanii rabbi uummata sodaanne barboo isin harmallaan amma heerumtee takka dhaltee lama dhaltee biyyaatti tun guutuun keessa warra rabbii sodaanne warra namaa sodaanne harkan kana guutuu yoo itti janaajantu suma if jaalachiisuudha jettiin jaarsan qabu jaalallee hin qabu ilmoo hin qabu minaam isin jetti barka ilmoo lama sadifaa qabdu barboo subhaanallah. Caalaa keenya dhaggeeffadhu wayisi maasirratti dhugaadha laata dhaggeeffadhu lama dubbadhiifama dubbisee afaan qabi dhugaadha keessumaa shamarree Harargee waggaa 12-13tti heerumata biyya Arabaa jirtu sun parsantaa dhibba keessaa parsantaa 95 warra ilmoo qabu hidhooysa malee tuni dhugaa jiru agarra nama ilmoo hidhale obboleetii jedhee poosatu nagaa wallaahi dhaggeeffadhu sitti ma ilmoo fi dhalaniiti obboleetiiti jejaanii nama istoorii godhatu nagare maaliif akkana guutaa jenna rakkoon qabu naan jan dhaggeeffadhu hattaa waan inni fi agarirraa waan inni ni dhooysa namni dhugaadha keessaa shamarree Harargee parsantaan 95 ilmoo ni qaban dhugaadha khalaxa ni qabna ni qabna ta'ullee amma isiin tun gisee itti duulan ifiifuu gadi baatee booda sababa himti waan ta'eef isii dhiifamuu hin qabdu isiin ifiifuu booda gadi baati qaanfattee fi amma qaanyee akka jirtu isiin namni ni beeka bannuuti hin malee sanifuu ifiifuu booda gadi baati. Ni beekaa miti haa namni sillikki beekaa amma sharmuutaan dhiiruma akka kiyyaa kana jalan jiru jirti maal taatan nama akka kiyyaa kana jalan jiru jirti amma nama xixiqqaa akka kiyyaa kana deemaasin kan bismillah namarree wallaahi bilaan markanne wallaahi bilaan akka kiyyaa jalan jiru jirti subhaanallah subhaanallah wallaahi subhaanallah. Subhanallah rajanya jira wallahi. Nama daa'ima jalan jirti mana himtu dee. Rabbi rahmataa godhuuf bakka jirtutti wallahi. Rahmataaf nageenya rabbi sirra haa jiraatu. Bareetiti. Garteeti lammaffaa deebisee rabbi ilmoo siin kanneen yoon jeellee abaarsa wallahi billahi.
lammaffaa deebitee ilmoon argatin ati diqaalaa kuduraadha. Diqaalaa ilmoo fi wallaaltee hudduu shonkooraan ati yoo jechaa jirtan ani akka summee tokkotti ilmoon qabu jee guyyaa tokko dubbadhee hin beeku. Ilmoo qabaadhullee kottaan guddisaa jee itti isin ijaan waa'ee tijaa hin dubbatina. Dhugaadha san dhalaan argee barsantaa dhibba keessaa 95 ilmoo ni qabdi. Maaliif waggaa 12 13 ati silaa daa'ima gana harman baafnettee eeyduuti ilmoo qaba. Kunoo sobaa jaanii. Wallahi dhugaadha. Way an argaa siin bo'oon. Argaa siin bo'oo. Guutuun isaa dhugaa. Maqaa keenya illee nu balleessina. Yoo gaara mul'ata dubbadhu. Laal gaara mul'ata waan akka si gaafadha. Gara maanta naa mul'ata baaletti wajjin sammuu ture tokko yoo dhageessitee gaara mul'ata. Qoy sume sabboontu. Akka gargaaramu maali jedhamaa ture. Sa? Dhagaheetiin jira girrisaan akkanuma girrisa. Ilmoo namaatis yoo namni wal'alchees isaantu gargaara gargaaramuu qabus gargaaran ni kijibani amma tuni harmallittiin ilmoosi dho'isiteeti kanatti shaajattee rifeensa qabdu gadhiiftee isini taphachaa jirti. Itti taphattu isillee nama rakkoon qabu. Amma laal ilmaa wanti gaafii guddate maali ni gargaara santu na aarsanii ni gargaara mana balatti dhagee sabboonti irraa dabala na aarsi maaliif reefu badeen kee waan kana. Gargaarsa ni jedhamu kun namni gargaaramu nama akkamiisa qo'e ulaagaa kam qaba namni gargaaramu kun. Gargaarsa isaa bahe sabboontu waan akkanaa tana. Gargaarsa mucaan fayyaa qaba haadha abbaa qaba fira qaba yaaqi. Asirra yaadanii mucaa gargaaru sappoortii gochuu barbaada. Amma laal amma na dhaggeeffadha. Amma wanti sirriitti adda isin boo qabu. Harmalloonni keenya harmalloonnummaan Oromoos gubbaa jirta tun. Tagarteetini sababa gartee jaartaa walabdanii deemtanii baangaalii ala hudduu qabatanii deemtanii aboogaa maal jennee isinitti himnee fennuuti dhaggeeffadha. Tokkoon keessan anamma wallaahi laal isinitti hima biyyaan an jiru biyya oomaan tana keessatti dhalaan halkan irraa mazraa arbaa kana keessa hin bulle jirtu warabbal kaaba kadhan isitti hima jechuudha. Dhalummaa nama biyya tana keessa jirtu inshaallah gaaf tokko takkaan suuraa wajjin isin gayyaa suufin taana qabinaa ta'e sharmuuxaa jechuudha. Bar jaarsa laal kul amma dalaan biyya tana keessa jirtu hundi si walii qabaan jaarsi yaman jira. Amma jaarsi yaman jira hin beeku jaarsi achi naa dalagu jirti bareedduuti jedha. Mazraa keessa bultii argan kana yaatee mazruma keessa bultii boo. Waan kana akkana keessaa oowwaa maal akka taatu siin galu warra balqaa gaara mul'ata badhu kana akkuma ta'a. Aadaa otoo dhiise. Annu uuma kana argin beeku. Siin galee. Heerumtee banni karaa qabdu jaarsi yaman jira bara achi bara bireessi jaarsan gadi argitee asii immoo ijaaza mazraa keessa bultii dhiira. Torbaan gisee gati bara. Abo nama taa'ee bar asitti uzoo kabiraatiin taaptaap godhamuu asii deemeetu asuma kanatti heerumu. Barboo wallaahi waan ilmi namaa kun keessa jirumu waan ilmi namaa kun keessa jirumu. Waan biitii arabaatu keessa jirtumu. Subhaanallah. Rabbi sinaafitu wallaahi billaahi. Zabana haati ilmoo wallaaltee agarteetiin hudduu sami saqaluudhaaf agarteetiin misida argeergoo ta'uudhaaf luka sami saqaltee miidiyaa kanaa fi lafarra deemtu keessa jira bara. Zabana haati ilmoo fi wallaaltee ilmoo fi dhalte haaddee ilmootii yaamiti. Ilmootiin tana yoo ergite ilmootii yaamiti jettee ija baaftee moo akkatti ija baaftee dhiiruma sirraa kana kafiiltaraan diimeessa kana jaalachuudhaaf. Sigalee dhiiruma sirraa fiiltaraa fi kana shaashaa jeesboo kana jaalachuudhaaf ilmoon qabu an akkasii jette ilmoo isii haaddee jiraatti jechuudha. Ilmoo tana barboo ni maadha rabbi isii kana bara. Meeqaan tamtu ilmoo tana dhabee bara rabbi kadhatee sheeka kadhatee quraana meeqa dhaqee bakka meeqa dhaqee ilmoo tana harkachuudhaaf bakka meeqa dhaqaa bara. Kaatira ilmoo rabbi isii kana wallaaltee dhiiruma hudduu jala qabachuudhaaf jettee kana gartee dhiira meeqa qabattu kun? Abo wallahi mee dubbadha gaara mul'ata dubbadhu. Abbaan mucaa kanaa ni jira. Ni jira kaya mucaa viidiyoo waraabee kasi nagarreeti abbaan siin ajjeesan hanjaa ajee bara. Walii galtee abbaa hojii qabani ajee jarre. Anuu sanii shakke walii galtee uu qaban dabalata jechuudha. Gandii waraabee nagarree caalaa qoyate viidiyoo bargandi isaanii adeeraa eessuma haboo mucaa hojii qayyarame jidduu kaayanii mucaan viidiyoo san nam sheersii goonaa jee maree wasumara tolbaa namni wayii. Video san share godhaa jee amma laa warra gandaa san irratti duulan maaliif irratti duulan arra keenya maaliif waa'ee manguddoo sanitti dhaabbataa naatoo keessa adda isinii baasa. Dhagee waa'ee manguddoo gartee har'aan kan viidiyoo waraabamtee manguddoon akka bitamtee asii biyya sanitti asii biyyatti bitamtee si jechuudha. Dhalaan laa tokkoffaa dura asitti kan waa wallola qabanii si jechuudha.
asii biyyatti bitamtee manguddoon sun amma waan manguddoon dubbatu sana anamma edaa asiinatti haasaa bulanii jechuu hargaddallee asiinatti haasaa sababaan viidiyoo boostii godhatti narratti dawwalaa turanii jechuu viidiyoo san tokko faana boostii godhe jechuudha. Manguddoon sun ammoo asii bitamteesi mucaa sun nu jalaa bade ja'a jettee maallayni duraan mucaa ergamuu dide sun manguddoo saniif ergamtee manguddoon gabbaatee kijiba himaa jirti malee manguddoon ammaan tana dhuftee mucaan keenya jettee qabattee maarree gootee sakkittiin isiin jirtu. Mucaan durmaan kaatee akkuma karaarra darbitee jirti jechuudha. Waa'ee manguddoo saniif raadhisaa manguddoon nama bitame. Manguddoo sanis fidanii irratti waraabuu qabdan duraan aboo saniinis eessa jirtaa eessuma sanis eessa jirtaa adeeraan duraan eessa jirtaa maal jaaqoo eessumisi Haboo fi eessummaan hundi isaanii keessa jiranii ammaas isuma san irrattuu hafana qabuu barbaadan. Isuma san irrattuu hafana qabanii jechuun intaluma isaanii tanaa'uu kan isin dirree baate sana dirree baasuun fedhan. Maammaduun sun darbee asilaa horbeessa. Harmallaa garteetiin ijaartii irraa du'ee fi ijaartii garteetiin mana qabamee mana irraa jiruu fi ijaartii qabamee irra biyya galuu jiru. Harmalloota kana gartee uummatuma suudiitti kan yaabu. Yaaba asinan gara bisin laafisutti akka garteetiin qaamaan isin buusu yaabuun dhiisin asin. Tokko kana naa qabadha akkasitti. Gartee harmallaa ilmoo biyyatti gartee dhufteesi uummatuma suudiitti yaaba isin hojjeteessan yaabdanii gisee birrii irra dhabdan qalaa gaargata. Wallahi billahi ummata suudii dhalaa qaluu keessa sannaatee jiran. Qaliboo harmallaa garteetiin ijaarsa fi wallaaltee birrii si targitee booda birrii si dhorkitu. Qalichi darbii sin jedhee boo haadha dhabu. Maal abbaa isii asirraa gaafa dhalaan qalamte akkas taatee akka dhalaa kana deemtee hudduu gurgurachuudhaaf ilmoo fi wallaaltota naa jettanii namni tokko gabbaatanii ganaa arraboota miidiyaa hargubba sagaleen taatan haga nuti miidiyaa hargubbaa jiru. Waraabba likaaba kakannee olkinni. Gaafa isiin agartee adabattee haadha abbaa isii beeytee gartee daa'ima fi dhalte bartee daa'iman qabatteef bartee naamusa si qabattee teessee akkasi kabajiisanii booda. Dhala maasumarra yaatee hudduma gurgurachuudhaaf boo subhaanallah boo haasaa mee haaqee kokkeen nu qabamte boo harmallaa kana wajjin. Akkannee bara. Amma viidiyoo mucaan argee tokko irra waraabee jira mucaan hin kijiba jennillee irratti waraaba jeeku san dalaguutti hin jira viidiyoo san akka tasaana dabarte fooloo irraa hin qabnu viidiyoo san sheer godhaa isin caala irratti sheer godhaa nuti jira duuti hin goona viidiyoo gandarraa mucaan hin kijibeettee hojjetamte san. Asuma yaada dabarfannaa dhageeffadha. Jara keenya Maammadoon Xoobbee fi Faaxeen Xoobbeen bakka deemtanitti bakka kaafattanitti walitti darbitanii dhaltanii pilaanii malee dhaltanii booda asirratti iyyiftanii daa'imallee rakkoo keessa galchitanii Oromollee rakkoo keessa hin galchina. Gargaarsa warri jettan hin jiru. Dhugumaa bara. Ilaana oguu wal taaptaap gootan nuun hin mari'anne jara keenya dhugaa walitti himna. Wal quban qabnu. Saniifuu achuma fixadhaa manguddoollee dubbii akkuma argitanii akkuma itti jirtan sanitti firaanaa ta'uu akka feetanan fixa dantaa teessanii nurraa fixa. Garuu gargaarsa waa'ee mucaa daa'ima kanaafaa gargaarsa as gubbaa deemaadha. Yoo muka huccuu waliin gurra ilmaan sharmuutaa qaaltota deema. Nama miidhamee duuchuudha. Kijiba yaasina. Yoo keessaan sappoortii godhate daa'ima akka obboleessa keetii akka gartee ilma keetii yoo ilaaluu barbaadde keessumaan dhaqe suuta haaluu jedhi ilaa yoo hidhaa keessaanii. Akka sappoortii godhi bakka gargaarsa jedhamu kun akkuma gartee hiriyaan nama gadhee bakka nama obboleessa nama dargata kaate godheetti godhiif sanii mitaanaa asirratti gargaarsa kattaa hayi. Mucuma sanuu dhagee mucuma sanuu osoo ni gargaaran jaalu akkaantii nama meeqaa baasee nutti ergaa ture Horoppee keessatti nama lama moo sadii maqaa isaa ergaa ture jechuudha. Eega namni ni gargaara jedhu. Sabboontuu kana wallaahi mittiina sabboontuu ati. Sabboontu eegi ati quban qabdu dubbii quban qabdu haadha abbaa manguddoo hundi walii galanii mucaa kanaan daldaluu dhufan isin quban qabdan wanni akkas fakkaatti amma hundi walii galtee mucaan daldaluu dhufte obboleettiti gargaarradhaa jehin. Akkas fakkaatti isin jechaa jira baranis bar isin jee baranis manguddoon biyyaa bitamtee jirti walii galanii kana godhaa jiranii amma immoo mucaan asiddutti immoo waan rakkataa rakkinni isaa fuullarraa ni mul'ataan jee baranis tan jechaa jiru mucaan ammoo rokkoo. Mucaan laata geeffatu mucaan daa'imni. Yoo ammoo gamaa miidhamaa jira mucaan isaanii. Gartuu daa'imni nama nyaatee wanni ta'ee hin fakkaatu. Awoo daa'imni azabuu jira bar yaa na gaafa deemummaa dhatti waluu yaa mabbaanis ni beeka ammoo kun sirriidha kun akkas jechuun sana muumee jira fakkaatu. Sigalee deema abbaa dhatti waluu yaa amma abbaan amma ilma kanaan deema itti amma dhatti waluu yaa sinigalee ma sinigalee. Haadha yoo tira walte mootu naasii hudduu sumi qabuudha jetteeti biloog gooti yookaan jalbaadhaan yeraan qaba.
Kana rakkate haa daa'imni. Wallahi mucaan sun ni bareede wallahi maashaallah. Aboo harmalla aboo rabbiin inshaallah jiruu fi jireenya keessan isinitti haa balleessu bakka yaatan maratti. Warra ilmoo fi gatee ilmoo fi wallaalee hudduma mamadoo dura qabachuudhaaf jedhee garteetanii akkuma fedhe biyya arabaa kana keessatti alawaa nyaatee hudduu isaa faggaashaa samii qabu malee. Maali boo? Barsilaa jaarsuma nagaa tokko laalatanii heerumanii gattaan illee wayyaadha bara. Hello, kottu nama jiraatan hin jira. Amma falli maalimee caalaa nutti. Anamma jalaa didi balee faatee saddeettuma jira kana dhufu dhaanaa beellee. Falli maali amma Bagan jalaa didi wallahi billah. Bagan jalaa didi. Faatee saddeettuma jira kana dhufu dhaanaa beellemteetiin jalaa didi jechuudha.